obbo Baqqalaa Garbaa hooggansa dhaaba kaabaa keessaa bu'uuf murteessuu bibbistiman dabalataan waggaa fi ji'oota muraasa dura biyya Ameerikaa deemanitti yeroo ammaa kooluu galtummaa gaafatus dubbataniiru. Obbo Baqqalaan yaa'ii waliigalaa dhaabichi bitootessa waggaa darbe keessa taasiseen dura taa'aa dhaabichaa ta'uun akka itti fufan filatamanii turan. Qondaalli kun murtee kanarra kan ga'an haala biyya keessa jiru bu'uura godhachuun ta'uu ibsaniiru. Galaana Balaayitu dubbise. Biyya kana eegannu fi amma waggaa tokkoo fi ji'a sadii ol ta'eera. Amma kana keessatti waan baay'een jijjiiramaniiru. Egaa jijjiiramuu sanarraan kan ka'e amma biyya sanatti galuun barbaachisaa ta'ee natti hin mul'anne. Kanumaa kana egaa ammaas jira jechuudha. Kanaaf amma erga achi geessanii haalota biyya keessaa kamtu biyyatti deebi'uun akka yaaddessaa isinitti ta'u godhe sababa ta'e. Waggaa tokko asitti biyya sana keessatti wanti raawwate baay'ee guddaadha. Walumaa gala egaa mootummaan jijjiiramaa jedhamee hundeeffameetiin booda biyyi sun haala hamaa keessa seentee jirti. Garuu immoo waggaa tokko as inni jiru immoo hundumaa caalaa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhaabbilee siyaasaa guutummaadhumatti cufamaniiru jechuudhaaf hin danda'ama. Kanaatiif sochiin siyaasaas biyya keessatti gaggeessuun hin danda'amu. Amma jiraachuudhumaaf iyyuu haala nama yaaddessuu fi haala nama sodaachisu keessa ga'ameera. Lammaffaa immoo biyya sanatti yoo deebi'ames sochiin siyaasaa gochuun sababii hin danda'amne biyya sanatti galuun yookaan biyyatti deebi'uun faayidaa waan hin qabne ta'ee waan mul'ateef ani gara kootiin ammaan booda biyya sanatti deebi'uun faayidaa hin qabu, bu'aa buusuus hin qabu. Kanaatiif biyyuma kana turuutu narra jira kan jedhu dhiyoo kana murteeffadhe. Kanaatiif akkuma kanaatti amma biyya hambaa kanatti hafuudhaaf murteesseera jechuudha. Haalli biraanis biyyatti hooggalee amma hojiirra hin jiruanii waggaa 60 guuteetti naan jedhanii hojii hojjechuu akka hin dandeenye waajjiran duraan keessaa hojjechaa ture yuunivarsiitii Finfinnee natiineera. Soorama na baaseera. Soorama yoonaa kaffaluu baateyyuu soorama na baaseera. Kun kan ta'e erga mana hidhaatii baataniiti? Akkuma mana hidhaatii bahanii xalaanaan gahanii waggaa 60 guuteetta sababii ta'eetii fi amma sooramaan baateetta naan jedhanii soorama koollee pirooses gochuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Kanaatiif isas argachuu hin dandeenye waan an hojjechaa ture. Umurii guutuu waan an itti dadhabaa ture hundumaa dhiisee biyya hambaatti harka godhuu galuu dirqama natti ta'e jechuudha. Biyyatti hoongale tokkoffaa sochii siyaasaa gochuu hin danda'u. Lammaffaa hojii irratti bobba'ee jiraachuudhaafis hin danda'u. Kanaatiif asiinis haa ta'u achiinis biyyatti galuun homaa ammaan booda faayidaa waan qabu qabsoo kanaatiifis immoo waan gumaachuu waa tokkollee jira jedhee sababiin hin amannee fi biyyuma kanatti hafuudhaaf murteessee jechuudha. Kanaaf jechi kooluu galtummaa gaafachaa jirtu yookaan gaafattaniittu jedhu keessaa sakamtu ibsa jechuudha haala ammarra jirtan. Yaa biyyi sun anaaf sodaachisaadha. Jireenya kootiif sodaachisaadha jedhee beeksifadhee jennaan sanarraa fudhatanii jiru. Akkasumatti dhuunfaadhaan biyya kana keessa turuudhaaf dirqameera jechuudha. Irra deddeebiidhaan carraa biyya hambaatti hiree keessa murteessuu argattanii giddanii sababni galaa turtaniif qabsoon gaggeessitan bu'aa akka buusu amanuurraa kan ka'e tureemi. Amma sadarkaa sochii siyaasaa gootaniin jijjiiramni dhufuu danda'u xiqqaa akka ta'e waan amantaniif haftan jechuudha. Egaa amma 2010tti ani fakkeenyaatii fi mana maree biyyoolessaatiif dorgomee kan ture. Yeroo sana sirna wayyaanee keessa ture. Haa ta'uyyuu malee amma tokko dorgomuun ni danda'ama ture. Muuxannoon yeroo sana argadhe irraati yeroo biraallee deebi'ee yoon dorgomee rakkoowwan yeroo sana na mudatan irraa wantoota jabaan irratti qabsaa'u hin jiru tokko yoo jiraate mo'achuun illee ni danda'ama. Karaa nagaa qabsaa'anii aangoo siyaasaa yoo harkatti galfatanii poolisii uummanni barbaadu hojiirra oolchuudhaaf haalli jiru baay'ee xiqqaadha. Sababii kanaatiif ammaan booda biyya sanatti deebi'uun waan faayidaa qabu ta'ee natti hin mul'anne gara kootiin jechuudha. Kana jechuun egaa isin hamma mana hidhaa seentanitti durataa itti aanaa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo turtanii amma
hirmaannaan dhaaba siyaasaa sana keessatti hooggansis ta'e hirmaannaan dhaaba siyaasaa san keessatti qabdanii hin jiru ka'eeraa jechuun hin danda'ama. Biyya keessatti socho'anii uummata wajjin wal arganii walgahii godhatanii rakkoo isaa irraa dhaga'anii waan jirutti ibsanii waan hundumaa uummata wajjiniin hojjechuun waan danda'amu miti kunuunfachuu dhibbaa sadarkaa cufamurra ga'eeraa jechuudha. Kanaaf ani amma paartii siyaasaa keessa turuun nan barbaachisu jechuudha. Akka ittaana dursaa Koongireesii Federaalawaa Oromootti intarviyuu isa dhumaati kanan kennu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa